Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa kun qophii afaan Oromootiin kan miidiyaa FNM irraa isinii darbuudha. Oduu ammee yookiin breaking news qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin ani Taaddasaa Lammaati nooliin tura. Paarlaamaan Itoophiyaa TPLF tarree shororkeessummaa jalaa baase. Paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba addaa bilisummaa uummata Tigraay galmee shororkeessummaa jalaa baase. Dhaabbanni TPLF waraana Tigraayitti jalqabeen wal qabatee ture. Seera tumtoonni Itoophiyaa caamsaa 2021 hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an itti dabaluudhaan garee shororkeessaa jedhanii akka kan ibsanii. Yeroo hammaa gareen biyya keessaa hidhatee socho'uu fi tarree shororkeessummaa jalatti hafee hidhattoota waboo kan mootummaan shanee jedhe qofaadha. Murteen qaama olaanaa mootummaa Itoophiyaan kun adeemsa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF baatii sadaasaa darbee mallatteessee hordofee raawwate. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuuf taasifame dhaabni dhaabbata addawaayii keessaa olaantummaa qabatee ture kun galmee shororkeessummaa jalaa baha. Egaa waraanni kaaba Itoophiyaatti xumuramee argate qaamolee lameen waliigalteen booda tajaajiloonni bu'uuraa addaan citan turan tajaajila eeganiiru. Akkaataa waliigaltichaatiin humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa jajjaboo waraana Itoophiyaatti dabarsaniiru. Humnoonni waraana keessa turan dandamachiisuuf hawaasatti makuunis akka taasifamu ibsameera. Nagaa warra akka mirkanaa'u dhaabbileen idila addunyaatitti gaafatamummaan haqni akka qabu jiraatu waamicha dabarsanii jiru. Sababa waraana kaaba Itoophiyaatitti uummanni 100,000 lakkaa'amu lubbuun akka darbe tilmaamameera. Gareen kun waggaa 4 dura dhaaba bilisummaa Oromoo irraa addaan ba'uudhaan qabsoo hidhannoo itti fufee ibsee badiiwwan garagaraan himatama. Garichi kun ni waakkata. Haraarri kaaba Itoophiyaatti taasifame naannoo Oromiyaa hidhattoota socho'uun akka taasifamu miseensonni paartii biyya bulchanii fi paarlaamaa keessa jiran dabalataan gaafachaa jiru. Waamicha araaraa baatii tokko aangawaan naannichaa taasifameen ala mariin eegalame akka hin jirre hidhattoonni ibsanii jiru. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo irratti qabannee isinii dhiyaannee asirratti goolamnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira ga'u like, share, subscribe gochuudhaan akkasumas komii fi yaada qabdan karaa Facebook, Telegram fi WhatsApp dhaan nu quunnamuu ni dandeessu. Turtii amma nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Naa biraa amma ol geennutti nagaan tura.